Video qoodame irratti dubartiin tokkoo fi paastariin Enook yeroo walitti dubbatan bakka isheen dhufte gaafate. Isheenis salaalee jettee deebiste. Ergasii wanti barsiisaan amantaa kun dubbatan aangootaa fi uummata Oromoo hunda hin gammachiifne. Sanuu miira guddaa keessa galche malee. Maarree yeroo ammaa poolisiin dubartii kana to'achuu beeksiseera. Poolisiin BBC'tti maal dubbate, abbaan alangoo maal jedhe, paastariin Enook dubbiin isaa fi deebiin isaa maal ture? Egaa guutummaa oduu kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhaatii dhugummaa isaa adda baafadhaa. Yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'aa. Dhimmichis akkas ture. Video miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodame irratti dubartiin tokkoo fi paastarichi yeroo walitti dubbatan bakka isheen dhufte gaafate. Isheenis salaalee jettee deebiste. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa gama Kaabaa Finfinnee jiraatan salaalee jechuun of waamu. Maqaa godina isaanis salaaleetti akka jijjiiramu sochii eegalanii turani. Paastariin Enook yeroo deebisu biyyichi biyya qaalluuti yookaan xonqaayidha yeroo jedhan dubbatan dhaga'ama. Isheenis eeyyeen yeroo jettee deebistu mul'ata. Sababa seeraan barbaadamuu fi waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa yoo ibsu salaaleen arrabsoo duuchaan gad qabuu fi yaalee seeratti dhiyaachuu fi hojjetamaa jiraachuu dubbate. Dubartiin viidiyoo kanarratti mul'attu waajjira abbaa alangaa magaalaa Fiichee fi poolisii magaalaa Fiichee akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 14/2018 to'annaa jala oolchuun qorachuu eegaluu ibse. Inspektar Taamiruun dhimma kana BBC'f kana mirkaneessaniiru. Kalee to'annoo jala oolchineerra kan isaa immoo ajaja mana murtii qaama ilaallatu faana baasnee to'achuu fi itti deemaa jirra jedhani. Poolisiin viidiyoo kana barsiisaan amantii kun TikTok irratti gadhiiseera jedhe. Haala jiru ishee irrattis hubanneerra. Isheenis amanteetti waan ta'eef kanarratti kaanee gara seeraatti dhiyeessuuf deemaa kan jirru jedhe. Xonqaawwaa mata teenyaa mo'arteenyaa jedheeti arrabsam. Biyyi immoo ta'uu hin danda'u. Tarii nama dhuunfaa jechuu danda'a malee biyyi hin jedhamusi. Kun immoo kokomsaa lolaafis yakkattis ta'uu danda'a waan ta'eef inni kun hanga xumuraa deemamee seeraan murtii argachuun dirqamam. Poolisiin odeeffannoo qabuun Paaster Enook magaalaa Finfinnee akka jiraatan ibseera. Akkamiin to'achuu fi yaaltan jechuun BBC'n gaafateera. Adeemsa ittiin deemnu qabna, kun rakkoo hin qabu jechuun deebisani. Abbaan alangaa godinichaa naannoo biraa keessa jiru waan ta'eef qaama federaalaa waliin mari'atamaa jira jedhe. Salaaleen biyya goototaati. Aangoonni godina Shawaa Kaabaa barsiisaan amantii maqaa Shawaa Kaabaa haala gaarii hin taaneen kaase jechuun himate. Inspektar Taamiruun paastariin Enook Girmaa jedhamu kun maqaa biyya salaalee gootaaf amantiidhaan kan beekamu arrabseera jedhani. Abbaan alangaa godina Shawaa Kaabaa salaaleen biyya gootaa safuu fi duudhaa Oromoon kan bulu amantaalee garaagaraa wal danda'ee waliin jiraatu jechuun ibse. Barsiisaan amantaa yakka arrabsoo raawwatee fi itti gaafatamuu qaba. Gaaffii uummata salaaleeti jedhe. Itti gaafatamaan waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa obbo Daamxoo Xaannaa maqaa sabaa xureesse jechuun isaanii waajjirichi ibseera. Arrabsoon maqaa sabaa xureessuun yakka hawaasaa waan jeequmsa biyyaa fidu kaasu yakka guddaadha jedhani. Kutaa hawaasaa tokko kophaatti adda baasee salaalee jedhee arrabsuu jibbinsaa dubbachuun yakka seeraanis ni gaafachiisa. Dubartii waliin turteerraa eeruu irraa fuudhuun qorannoon gadi fageenyaa geggeeffamaa jiraachuu dubbachuun isaanii ibsameera. Paaster Enook maal jedhani? Ibsaa waldaan isaanii waldaa GBC jedhamtu paasterratti waldaan keenya kutaalee hawaasaa hunda walqixa kabajuu fi ilaaltudha jedheera. Ergaan viidiyoo kana uummata salaalee guutuu osoo hin taane hojii hafuurota hamaa kutaa biyya kamituu jiran akka ilaallatu cimsinee ibsuu barbaanna jedhe. Ta'us viidiyoo gadhiifameen kan mufatanii fi dhimmicha sirriitti hin hubannee fi jaalala gooftaa Yesuusin dhiifama guddaan isin gaafanna jedheera ibsi ba'e. Barsiisaan amantaa kun kanaan duras dubbii falmisiisaan maqaan isaanii ka'ee beekam. Egaan hordoftoota keenya waa'een barsiisaa kana baay'ee gadi fagoodha. Isinis yaada qabdanii koomentii jalatti nuuf qoodaa. Sheer gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa.